dhimma Mahammad Arabuutis waan si gashin jiru cufi waa'ee namaa har'aan booda gurraacha kiyya yoon ani adii sin deebisin an adamii miti eewa chaayinaa gadi chaayinaadha achuma lallabda kanuma Kenya sanyina bidati mana dida Kenya sanyina bidati mana dida Kenya sanyina bidati mana dida mana dida Kenya sanyina bidati mana dida Kenya sanyina bidati mana dida Kenya sanyina bidati mana dida Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi daawwattoota chaanaalaa Dambiyyee akkam bultan nagaa qabdanii jirtanii jiruuf jireenya baadanaaf yaa baga jiraatanii hundi keessanuu bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya isin biraa ga'u isin jecha nu jiraadhaa ulfaadhaa horaa bulaa deemanaa isin jenna kanatti aansuudhaan dhimmi gurbaa gurraacha kanaadha na raffisuu dideetiin dhufe dhimmi gurbaa gurraacha kanaa na raffisuu dideetiin dhufe obboleeyyan kiyya gadda jarjaraan viidiyoo tokkollee itti waraabee ture irra deebi'eetiin agartee isanni viidiyoo lama tana waraabe jedhu miti irra deebi'eetiin agartee dhimmi isaa na raffisuu didee irra deebi'ee waraabuu dhufe kanaaf obboleeyyan kiyya hundi keessanuu na wajjin turtii gaarii isiniin jenna mee asumaanuu waan inni lallabu kanas dhaggeeffanneeti walitti deebina obboleessa Muhammad Arabuuti yoo sagalee taatee fi jiraatte sagalee san deemee yoo miidiyaarra jiraate sagalee san deemee qibee sagalee san miidiyaarra Muhammad Arabuuti nama akka Muhammad Arabuu godhaame sagalee taaniif nama sagalee taatuuf dhabdeeti mee seenaa goototaaf duuba deebii qoradhume namni sagalee taaniif nama akka Muhammad Arabuu godhaa miti seenaa goototaa fakkeenya lijiyyaasuuf fudhadhu manni dhaa dhuunfaa isaatiin manni dhaadhaa gaara mul'ata ijaarameef waggaa meeqa itti hidhamee osoo harkaan kennin lubbuun isaa dabarte as deebi iyyaasuu walloodha ka gaafa bara darbe mana hidhaa Adaamaatii baasanii ajjeesan waggaa meeqa hidhame osoo harkaan kennin mana hidhaa san keessaa baasanii ajjeesan sigalee Muhammad Arabuu ati faarsitu kun kaati diimaadha bareedaadha dhaabbata tolaa baarree tolaa fi mirroo toleettee faarsitu kun dhageessanii Muhammad Arabuuti yoo sagalee taatee jiraatte deemii haqi namni sagalee taaneef nama akka Muhammad Arabuuti miti namni sagalee taaneef nama akka isaati miti warra agartee akka lijiyyaasuudha manni hidhaadhaa dhuunfaa ijaarameef kan akka agartee Iyyaasuu Muhammad namoota akkasiiti ka jedhu fide tayyib lijiyyaasuun gaafa lijiyyaasuudhaan nuti hin beeknuu dhalanne haa ta'u nama du'eef har'a sagalee taana jechuunis waan hin taane garuu seenaa isaatii ol baastee falmuun yookaan immoo seenaa isaa ol baastee hawaasa dhaloota barsiisuun rakkoon qabdu garuu sagalee ta'uudhaaf waan sagalee taaniifis hin qabu ifa fakkeeffatinati kabiraa akka Iyyaasuu Muhammadiif sagalees du'ee rabbi isaa maaru sagalee tahuu fi osoo hin taane ilmaan isaatiin tajaajiluudha yoo dhiira taate nama gartee gootaaf yookaan immoo gootaaf qooda guddaa qabu yoo taate ilmaan isaatti tajaajiluudha nama du'ee kasirraa eeggamu seenaa isaa dhaloota barsiisaa nama gartee seenaa qabu kana seenaa isaa dhaloota barsiisaa dhaloota ilmaan isaatis immoo bakka jiran to'achuu bakka jiranitti namni hayyuudhaaf yookaan gootaaf bakka guddaa qabu jiraate akkas habiibi Muhammad Arabuutis kanuma har'a lafaa ka'ee takka lama jedhu kanatu boru bakka guddaa gaha boru akkuma gartee jira saniitti seenaa guddaallee galmeessuu danda'a kanaaf hamilee nama dha'uus hin barbaachisu ati siigalee sagaleen isaa ta'eef haquus nan barbaachisu siigalee maaliif jecha naqaa jecha keetiif naqaa jecha keetiif sagalee isaaf ta'ellee naqu kanarra kan hafe ati Muhammad Arabuuti sagalee ta'uu dhabe jalqaba waa'ee Muhammad Arabuu baasesi cufi waa'ee Muhammad Arabuudha amma booda dhiira taanaan as naabayi anaafsitu walirraa dalagata kalas amma booda rakkoon irraa qabdu akka dhuunfaatiin rakkoon irraa qabdu natti himadhu rakkoo akka dhuunfaatiin irraa qabdu natti himi rakkoo gurguddaan irraa qabdu san kallattiidhaan anarratti xiyyeeffadhuuti anumarra dubbadhu yoo barbaadde kanaach har'aan booda agartee afaan kee marattee taa'uu baannaan
akkas irraa dalagu biyya kaanillee jechuudha. Biyya keetillee tana. Akkas irraa dalagu tana biyya keetillee. Har'aan booda dhimma nama tokkoon naqu. Anaaf siimii kan wal lole. Anaaf sii kan wal faamu kalas. Maama darbuus waan ni gashin jiru. Sagalee isaaf ta'es waan ni gashin jiru. Ta'uu baadhus waan ni gashin jiru. Dhimma maama darbuutis waan ni gashin jiru. Cufi waa'ee namaa. Har'aan booda gurraacha kiyya. Yoon ani adiis hin deebisin an adamii miti. Eewa. Chaayinaa gadi chaayinaadha. Achuma lallabda akkanuma. Amma har'aan booda waa'ee maama darbuus cufi. Viidiyoo akkasumatti waraabin. Sigaa. Yookaan ani laale likkitti si gasha dhugaa sitti maali. Waan arge waliin lallaaqatee milishaa dhiisee kubbaan hoggaa dhidhiitee biirootti ol dabarte guyyaa lama buleetuma allaan jaartiitti jarraa kophaa buluu hin danda'uuti ganaa dubbima harka isaatiin mallatteesse kana booda yoon dubbii kanatti. Maama darabuu milishaan gaddaa dhidhiittee biiroo gandaatti hidhamee bakka fedhetti hidhamee akka fedhettuu ta'u hidhamee bahee baga rabbi isa baase. Ati du'a isaatiif hawwaa jirta moo ganaa haa du'uuti sagalee taanaaf jechuudha yaadni kan kee kun naaf hin galle. Haa du'u sagalee taanaaf jechuu gadi. Nama jiru osuma jiruuti jabeeffatan. Nama jiru osuma jiruuti sagalees ta'aniif. Eega du'e maal goota nama du'e irraa. Seenaa isaa galmeessiteetuma agartee sabborteetuma biraa galuudha. Wanti biraa hin jirtu. Kanaachi nama osuma jiru agartee fedhu ganda taa hidhamu fedhu mana dhuunfaa isaa keessattuu haa hidhamu. Fedhu achumatti manuma isaattuu dhaqanii jaartii masaa cinaattuu kateenaatti kaa'anii haa hidhanii bakka fedhantuu haa hidhanii baga rabbi isa baase. Ka jaalatas ka jibbees baga rabbi isa baase. Ati akka inni agartee hidhamee silaa agartee akka jira dhume sanii ta'uu barbaadde. Bada sammuu qulfi yaadni kanaa kun yaada akkamiiti? Obboleessa kiyyaa of kabaji. Tuqxee nama dubbisinii. Dubbattee nama dubbisinii. Nurraa of kabaji. Of kabaji keessattuu bu'ii waan namaarraa. Kalaas. Dhimma narraa qabdu san agartee akka dhuunfaatti dhimma narraa qabdu san na xiyyeeffadhuuti dhimma akkanaatti jedhiitti na gaafadhu. Yoo nooni ofirraa si dhorkuu dadhabe anaatu adamii miti. Hagasuma. Naasin baccesee wanni jajjaabamtu na konkolaachisaa? Wayi boqotti dheensi yaaban mee wama kiyyaatu dubbadhu mee har'aan boodas viidiyoo mata kanarra waraabiyu na beeyta boosiin beeka. Gurraacha gurraacheen jaalattus jibbitus gurraachan keessaafuu gurraacha Afrikaatti guyyaadhaan akka Afrikaatti aangoo qabadhee mootummaa qabadhe siifi maamata arabuu kan amma nuti diimaa jettanii dhaadattan kana bahar gamattis hin galche goota out bahar gamatti Afrikaa keessa waan takkan qabdan siifi maamata arabuu boqotti dheetan si yaaban bacciseetan si yaaban dullaadhaan kamisee keessa ari'eeti buqa wanni jajjaabamtuun hayi inumaa bifaan addaadachuu eegalte qurxummii waan jette dhageessa. Bishaan toofaan na jiraat. Obboleessa kiyya. Buqama siyyaabaa jetta. Maama darabuutiifis buqama siyyaabaa. Ta'e mee maama darabuu dhiisi silaati anuma mee kottuuti anuma buqaa sana yaabime siin argaati. Yoo nani agartee gaggara gasheetti agartee hancuu hudduu si to'e si yaabuu baadhe. Aywa. Sii galaa? Anuma kana ka yaabuu dandeessu taate koo. Aywa. Waa'ee namaarraa bu'ii jennee jirra. Cufnee jirra waa'ee namaa. Har'aan booda ani ilaa suhuman si yaaba suhuma. Nama tokkos hin naqan. Nama tokkos hin dabaladhu. Qophaa kiyyattu siif gahaadha. Qophama kiyyatti siif gahaadha. Atis dhiira taanaan qophaan kennaa kottu. Wanni agartee nama wajjin walitti naqabdus hin jiru. Wanni nama wajjin walitti qabus hin jirtu. Kan namaadhaa ofirraa cufnee jirra. Nama wajjin walitti hin qabini. Nama wajjin walitti hin qabu. Qofaatti anaafeetu wal faamna. Hagasuma dhiira taanaan. Kanaa achi eessa dhaabbatteeti buqaa nama yaabda? Ati eenyu oli jirta? Eenyu oli yoo akka Afrikaatti aangoo qabadde maaltu aangoo si kennaa? Aangoo isa kamsi namni si kenna? Ati si akkana agartee jazbaa kana si akkana agartee lallabu kana si agartee arga waliin laaqu kana eenyu aangoo si kenna? Akka Afrikaatti gaafa aangoo qabadde bahar gamatti bahar isa kami dhiiroo bahar inni itti gama nama baastu gaman bahin ofuma keetiyyuu bahar gamas hin baasin
Eewa. Kanaaf gurraacha kiyya kabajaaf godhi. Kabajaaf godhi lakkii. Kabajaaf godhi. Wallaahi billaahi kabajaaf godhuu baattee jennaan. Kabajaaf godhuu baattee jennaan tarkaaffii fudhadhu anis illee nin beeka jechuudha. Wallaahi billaahi sitti mee jira. Eewa. Kanaaf narraa of kabaji. Dubbiin kan gaafa hirriba na raffisu diddaa jira. Narraa of kabaji sii wayya. Diddeemii wal agarra achi booda. Wal agarra. Ammaan booda gabbayyeeti ati viidiyoota kanatti waraabe. Viidiyoota kana waraabe aan jette viidiyoo 2 si waraabe. Viidiyoota kanatti as waraabe ati. Kalaas ani gara tarkaanfii fudhachuuf hojii tiikuu malee hin barbaadu waa takka. Dhugaa siti maali? Dhugaa siti maa waa'ee namaarraas bu'ii viidiyoota akkasatti waraabini callisi afaan kee walitti qabadhuuti taa'i. Siif hin ta'u taanaan buqaa sin baccisaa maal sin godha kayyatu taanaan gara fuulduraatti gaa bal'inaan walitti baanaa jechuudha. Bal'inaan walitti baana. Siif galee kabajaan teessa taanaan teesse. Amma booda viidiyoo waa'ee kiyyaa haasa'u viidiyoo takka arguun barbaadu. Sirratti viidiyoo takka ati kannatti waraabdu arguun barbaadu. Dhugaa siti maali? Kanaaf of kabajtu taanaan of kabaji. Of hin kabajtu taanaan immoo walitti baana bal'inaan. Hagasuma. Kanaachi fixadhee jira jechuudha. Fixadheen jira. Waa'ee namaarraas bu'een jira. Waa'ee namaarraas bu'een jira. Kallattiin si qofatti ilaalladhe si qofa abbaan nagartee gaana na qabaa jiru abbaan na gaansaa jiru abbaan nagartee na tuqeetiin agartee na tuttuqaa jiru sihirraa hin dhimma qaba malee nama tokkorraa dhimma hin qabu. Nama tokko dhimma irraa hin qabu. Atis anarraa dhimma qabda taatee ana as xiyyeeffatteeti abaluu fi abaluu wajjin akkanas hin godha abaluu fi abaluu wajjin hin jedhiniiti dhimma irraa qabda taanaan dhimma kiyya anarra xiyyeeffadhuuti waan jette jedhi achi booda bal'inaan walitti baana. San booda gartee ijassi bu'aa dhugaa sitti maane ijassi bu'a ijumas salaan ijumas sala wanni ati fidduus hin jirtu wanni ati gootus hin jirtu fudee mas siyaabaan dhugaa sitti maate fudee man gadi siyaaba. Kanaaf of kabaji amma booda of kabaji siirees amma booda narraa of kabajta taanaan of kabajte of hin kabajtu taanaan ofirraa si kabachiisu anis gara fuulduraatti walitti gabbaana jechuudha. Fixadhee jira kanaan booda sagalee takka viidiyoo takka kanarra waraabdus hin barbaadu viidiyoo takka kanarratti agartee dhimma kiyya irratti as xiyyeeffattee waraabdus arguun barbaadu. Kanaachi nagaatti.